Kaleessa wantaatiin beeku malee miirri ishee sirriin turre. Dhiifama guddaa. Anayyuu kanatu bitaanatti galeen kenna. Rakkoo isheen irraa qabdu wallaal yookiin immoo dhimma ishee kana jetteen dubbattu. Maal ta'ee laata? Maaltu isa mudate? Dura mala akkasiin qabu. Maal siin jettere? Bilbila dhufee sii kaasu? Sitti immoo fanneennaati jettu maalidha ree? Nagaan turii deemuun qaba. Maaleessa deemta? Dhimmaaf akka manaa baheen beektu moo? Ta'us kana hunda ariifachuun sirrii daare? Isa sirriif sirrii ta'uu dhiisuusaa lafa dhimma kootee ergan ga'ee deebi'ee haasofna. Amma nagaan turi. Afachimee turi. Waan si gaafadhayyuu. Maal na gaafatta? Galgala maal taatee sun ittiin dubbatiin raftee? Miirri kee sirriin itti fakkaachuu dide. Maal rakkoo si mudate jira moo? Lakki wanta maan nan mudanne. Xinnoo mataan na dhukkubee ture. Isumaaf yeroodhaan rafe. Maali? Leensuutu na beellame naan hin jenne? Maarree? Ishee bira deemtee akkamitti dhukkubsattee galteedheen bitaa natti galeen. Yaaduma. Yaada natti hin fakkaatu. Waloltamuu leensu wajjin. Hamaan keenya walaaludha. Yaadumaan kee deebi'aa ta'uure akkasumatti fudhadhu. Eeyyeen. Tole. Afachu. Nama si beellame sana bartee? Eeyyeen. Eenyu daree? Jalqabati gaaffii koo naaf deebisi. Sababbii ati galgala mataa dhukkubsatteef maalidha? Kenna. Araada oduu kanan qabu beekta miti. Hamuma hiriyyummaan walitti dhiyeenya keenyarraa waan akkasii si gaafadhe. Ati immoo kiyya dhaga'uuf dursa keenyatti himtu malee jechaa jirta. Kanaafuu yaa fuudhiisi. Maaliif afaashu? Hiriyyaa keenyan ta'ee jirutti jijjiiramni miiraa yeroo biratti mul'atu baay'ee gaaffii natti uumamu. Leensu wajjin naannoo mana ishee teenyoo ta'uu haasofnu lafa ishiin baateen beeku. Kanuma isheen dura qubatteen arge. Eenyuunni? Giiftii. Eenyu giiftii? Eeyyeen giiftiidha. Maal? Lakki yaaduma. Jechuun koo yeroo akkamii? Karaa galgalaatirra. Yeroo isaa akkasitti yaadadha. Maal siin jettere? Maal jechuu dandeessi silas? Amala ishee kanuma beektu sana. Hin dhuftee arraba ishee sanaan sun minuutti darbattee deemte. Waan hamaa siin jetteere? Ishee waan gaarii naan jettee beekti moo? Wallabdee jechuun koo walitti bu'iinsi kamuu sin gidduutti hin uumamne kaa? Maraataa irrumaa goruu. Akkamittiin nama akkasii wajjin walitti bu'a? Nan dhukkubsadhe moo? Kennaa? Kaleessa wantaatiin beeku malee miirri ishee sirriin turre. Wal agartammoo? Lakki yeroo wayitti bilbila walitti dubbannee sanumarraa ka'een tilmaame malee homaayyuu miti. Maal godhisiin jetti immoo? Nagaadhuma na gaafachuuf malee waan biraa miti. Haa ta'u. Haa eenyu bira deemte kaleessa? Kaasika. Lakkiin kaasuu dhiisi. Maaliif? Tarii wanti isheen dubbattu gaarii ta'uu dhiisuu malaamu. Maal haasa'uu dandeessi? Anoo maaliin beekaa? Akkasumatti shakkeeniim. Haa ta'u. Gara gaafii kottaa deebinu. Marratti dhaabneeyyuu? Eenyummaa keessummaa kee kaleessaan si gaafachaa ture. Namumatti beektudha. Eenyu daree namni nan beeku? Maqaan qabu moo? Moo natti himuuf fedhan qabdu? Maaf deddeebistee bilbiltiin talli kun immoo? Anoo maaliin beeka? Kaasi jala. Afachuu al tokko deebiseen siif bilbila. Sitti mijatu? Rakkoon qabu haasa'i. Maaliif na barbaaddeeyyuu? Nagaa ooltee? Nagaa galata waaqaa. Baga nagaa taatee kennaa? Oo. Dhiifama guddaa. Maaliif? Kaleessa baay'ee si mufachiiseera. Wanta sin ilaalanne tokko hanga kana si dallansiisuun koo dogongora ture. Dhiifama. Rakkoon qabu. Dallansuun kee ulfaataan turre. Miiran keessa ture dubbii kiyya irratti tilmaamuu sitti ulfaatu jedhee yaada. Eeyyeen naaf gala. Kanaafuu si gaddisiisuun koo ture naaf gali. Maaloo natti mufatiin? Lakki maaf muufadha? Sitti muufadhu. Galatoomi. Eessa jirta ree? Naannoo manaan jira. Yoo hojiin qabdu ta'e osoo wal agarree buna dhugnee natti tola. Dhiifama giiftii. Amma waan natti tolu natti hin fakkaatu. Yeroon biraan ufaa ta'u. Tole. Nagaan ooli. Atis nagaan ooli. Maal jetti immoo? Lakkomaan jenne. Sitti immoo fanneennaati jettu maalidha ree? Kaleessa namni na beellame ishee ture. Wal arginee osoo haasofnu xiqqoo waliin dubbii keenya keessa walii galteen isuma si mufachiisee naan jetti. Haa ta'u. Beellan washee dhaquudhaaf amma sana dubbii ciitii gooteere.
Maaliin godha Riyaashuu? Maal jechuun? Yoon akkan ishee bira deemu sitti hime tarii natti mufachuu yookiinis immoo hafinaan jechuu dandeessa jedheen si dhoksuu filadheem. Haa ta'u maal siin jedhu waliigaltee dhabdaniire? Dhimmootuma xixinnaadha malee waan ulfaataa miti. Tole amma nagaa ta'een gara dhimma koon deema. Tolenis gara manaan deema nagaan oli. Booddeen dhufta mitiin turtu? Eeyyeen. Tole. Nagaatti. Oo. Bilbila dhufee sii kaasu? Lakkiin barbaachisu anuu nan kaasa. Galatoomi. Galatoomi. Maal? Hangafa kee akkan ta'e hin irraanfatte natti fakkaata. Lakki tasumaan irraanfanne. Kana caalaa maal goota? Afachu ani kanan jedhu. Har'a akkamitti bilbila koo kaaste? Maal kana dura naa bilbilteen kaasuu dideemoo? Kana si waakkattamoo? Lakki afachu. Nagaan hin dursu garuu. Nagaa taatee dhiiftee dhimma keeti. Ana wanni nagaa keetiin nan ilaallatu. Amma waanan siin jedhu na dhaggeeffadhu. Nama nageenya isaas hin ilaallane ciitii maalii wajjin qooddattare? Isan beeku. Tole haa ta'u gara dhimma keetti darbe. Haasaa keenya daansi kuchisiisi natti fakkaate. Sin barbaada dhimmaaf. Amma dhimma ho'iin harkaa qaba booddeen ufaa ta'u. Duraayyuu waa si hubachiisurra dhagaatti bishaan naqu wayya. Maal jechuudha dhimma ofiitii namaa bilbilanii amma kana dheekkamuudha? Gooftaan quufee dubbii namaa dhaga'aare hojii jedha sanuu barfa funaanuu qe'ee namaarra joore. Maal siin jedhe ammas walii galuu hin dandeenye? Eessa walii galla nama dhaga'u waliin walii galu. Kun tasuma erga nama dhageetti dhiisee barri turee bubbuleera. Maal ta'ee laata? Maaltu isa mudate? Dura mala akkasiin qabu baay'ees ta'uu baatu amma ta'e nan beeka. Gurbaan isa durbeetu sanaa miti. Walitti dhufeenyi keessan akkami? Akkuma argaa jirtu kana. Bilbilaan malee qaama waliin argitanii? Mana kee dhufu? Ati immoo maal jettaa? Osoo mana dhufuu miti bilbilumaa kaasee sirnaan nattaas eegaarii miti. Tasgabbaa isin lachuu wal hubadhaa malee akkanatti walitti hin gaminaa. Ani maal godhin jedhee kaleessa guyyaa rakkina isaa natti hirkate hadha maaf na baqata maaf ija diinatiin na ilaala ammaan isatti balleesse hamma fedhee yoo ta'e an obboleetti isaa waan waaqni natti argummoo hammeenya ooleef hin beeku akka dhala koottiin isa ilaala. Dhiisi obsi homaa miti nama taatee hanga dachee kanarra jiraattu nama waliin jiraattu sana waliin wal lolta walitti araaramta jireenyumatu kana qaba obsi hin jeeqamin. Tole. Maalika akkasii yaadan baduu? Lakki homaa yaadaan hin badeemu? Eeyyeen kaa? Lakki sitti fakkaate. Kennaa amma yeroo akkamiiti? Yeroo namni lafa dhimma isaa ga'ee galu. Deebii sirrii yeroo tokko hamilee ofiif kennime. Kennaa amma maal goota sitti? Akkuma beekamu annisaan kophaa'ee dadhabeessa. Beelli sirriitti natti dhaga'amaa jira. Kanaafuu baay'ee na naasofsiisi. Anoo nyaatan hojjenne hoo maal hoyyaree? An amma isa jechaan jiru waan taatee mataa lafaan qabdee teessuuf natti maaltu si mudate? Maaltu na mudataa? Yaaduma mana taa'unis na toluude sanumaafan gadi ba'eem. Mana taa'uu yoo sitti toluu dide amma kana yaadaan baduu maaltu fidere? Yaadni isatti tola Riyaashu nama taate sanuun molma dhiiraa taatee yaaduu dhiisuun hin cimamu. Isa beekaa yaadni saalaan hin foo'u namni kamiyyuu waan jireenya isaa inuma yaada. Yaaduuf dhiphachuun immoo ol yaada. An amman si hubadhetti miira dhiphinaa malee miira yaadaa si biratti hin agarre. Akkoon kun maal jetti seetee dur? Awwaash oldaa kan yoo dadhaban gadi daakuu jette. Beeka jecha kana yeroo baay'ee abdii kutannaaf fayyadamu. Maaf akkas jettee reeti? Tarree warra abdii kutatanii sana keessa jiraachuun waan hin oolle. Waa maleen akkas hin jedhe sitti fakkaata? Tasuma garuu immoo maaltu abdii si kutachiisa ta'e jedhus gaaffii natti uuma. Jireenya namni kamiyyuu gaafa abdii kutatu jireenya lagata. Kana beekta miti? Isa beekaa kenna ilma namaatiif otoo du'aaf jireenya malee filannoon biraan jira ta'e dhibbantaa meeqatu du'a yookiin jireenya filata sitti fakkaata? Dhibba keessaa lama waan caalu natti hin fakkaatu. Ati isa kam filatta? Isa hin jirre sana. Waan jiru dhiisanii isa hin jirre filachuun tasuma hin danda'amu. Kanaafuu isuma qabdu jabeeffadhu. Jireenya ammaa akkasitti xiqqoostu kana meeqa ta'uu hidhubise? Sanuu immoo umuriin ati irra jirtu kun umurii abdiitti kutatan otoo hin taane umurii ofirrayyuu darbanii namatti abdii horanidha. Akkati jettee kan osoo waan hunduu salphaa ta'e gaarii ture. Isa salphisuunis jabeessuunis ga'ee keeti. Namoonni irra tarree milkaa'inatti argitu kun
Qabsoo jireenyaa akka salphaatti waan keessa darban sitti hin fakkaatiin. Gadadoo meeqa keessa hulluuqanii tarra lafa kana ga'an. Kanaaf iyyuu maal godhi jettari'am? Kanaafuu milkaa'ina faarsaa sanan kaffaloo jette jireenya lagachuunis filannoo gaarii ta'uu danda'a. Anis ammaaf akka filannootti isuman qabadhe. Filannichi siif furmaata qabaatu iyyuu anaaf garuu miti. Biloon bilbilte. Biloon kan Obboleettii keetii kaa'u kaasumoo dhiisu. akkasitti tolu garuu akkan si bira jirutti ni Tole. Akkam kennaa? Nagaa galata waaqaa. Akkamatti? Jiraanis waaqaaf haa galatu. Baga jiraatte. Haa ta'u gurbaan sun jiraa? Gurbaan kun ashuummoo Eeyyeen. jiree amma dhimmaaf gadi ba'ee gara manaatti hin deebine. Gurbaan sirumallee dideera miti? Bilbilallee nama jalaan kaasu. Naguma jira miti? Naguma lakke nagaa isaati. Barbaadde turte? Eeyyeen dhimma cimaa afaan isa barbaada. Bilbila akkana jalaa kaasu itti naaf himi. Tole. Nagaa ta'e. Afachu. Ati maaliif bilbila ilaan kaafne yeroo ishiin si bilbiltu? dhiisimee waa'ee ishii natti naasa'inati immoo. Maaliif? Akkasumatti waa'een ishii dubbiifis hin tolu. Amma immoo jettee bilbila leena jalaa kaasuu dide siin jetti. Eeyyeen. Maali ololtammoo? Anaaf ishee yoo maraaramne beekna. Yeroo hundumaa akka ololletti. Maaf akkas gooture? Isin obbolaa miti? Yaa obbola. Dhiisime hunda yoo dubbatan garaan duwwaatti nama hafaa jedhama mitire. Ammatti sababa bilbila ilaan kaafneef maali daree? Ani uumaan bilbila jalaa kaasuu dide obboleessa koo. Makuma koo xureessuutu itti tola ishee. Akkamitti? Reef otoon gararra dhufaa jiru naa bilbilte. Bilbila jalaa kaasetti dubbachuuf yoon jedhu dubbii ishii tokko jettee dheekkamsuun eegalte. Obseetuma naasofsiisuuf yaala. Dhimma naa bilbilteef kana jettee otoon dubbatiin dallansuudhumaan bilbila narratti cufatte. Maal daree wanta akkasii immoo? Anayyuu kanatu bitaa natti galee hin kenna. Rakkoo isheen irraa qabdu wallaale yookiin immoo dhimma ishee kana jetteen dubbatu. Amma garuu akka jettutti dhimma afaan isa barbaada. Bilbila na jalaa kaasu itti naaf himii naan jedhe. Ani bilbila ishee kaasuun dhiisa. Yeroo naa bilbiltutti immoo dhimma ishee kana jettee natti hin himattu. Ana mormaan ishee nan uffisiiseem nagahee. Tole. Ammatti deebisee dhimma isheen si barbaadduuf gaafadhuure? Dhiisa ofii isheetii haa bilbiltu. Dhimma afaan isa barbaadaa naan jettee. Kanaaf immoo callisuun koo gaarii hin ta'u. Itti deebisee bilbilee dhimma isheen si barbaadduuf adda baasuun qaba. Tole bilbiliif. Tole. Biloo ashuudhaa bilbileef hin jedhu. Dhufaan jiraa naan jedhe gara manaatti. Dhimma wayii waan qabatee jiruuf natti fakkaata kan bilbila isa ilaan kaaf. Amma bilbiliif. Tole nagaan ture. Kottu amma gara manaa yaadeemnu. Tole. Hiriyaa isaasanii? Eeyyeen inni waan amma bilbilee fi bilbila na jalaa kaasu. Akkasitti hubatee inni? Eeyyeen hoosuma nuti si adeemu. Tole.